Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota Bulloo Entertainment. Har'a immoo akkuma baratame qophii aartii keenyaan jedhu qabannee isiniif dhufee jirra. Innis maali akka jettan nan beeka. Akkuma duuba kanatti argitan har'a eebba fiilmii Ergaramaa jedhutu jira. Fiilmii kanas walumaan qophiisaa simbiraan keenya hanga xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenya. Akkamitti jedhe bagana kan nuti keessan baay'ee miidhagdanii jirtu. Hayyee eeyyamamaa taate afgaaffii keenyaaf waan dhiyaatteef hedduu galatoomi. Maqaa keerraa jalqabna. Guddaa galatoomaa maqaan koo Boonsaan jedhama. Namoonni baay'een Boonitti. Hayyee ati yuutuuberiidhas gama aartii kana fakkeenyaaf Bishooftuudhaa kaatee Finfinneetti deddeebi'uun kun baay'ee sitti cimaa jira. Mee wanta har'aa fiilmii Ergaramaa jedhu kana mee akkamitti ilaalaa jirta? Akkamittis hubatte? Fiilmii Ergaramaa baay'ee fiilmii baay'ee natti toledha. Istooriin isaanii, sinemaatoogiraafii akkaataa waraabbii isaanii, daayirektii isaanii baay'ee jaalladheetiin jira. Fiilmii afaan Oromoo akka kanatti bifa saayinsii ta'een namoonni baay'eetu baratiin fiilmii baay'ee boca borobboranii jibbisiisaa jiru. Fiilmii afaan Oromoo akka namni ilaalle godhanii jibbisiisaa jiru. So namoonni saayinsii fiilmii baratanii gaafa fiilmii kanatti hojjetan baay'ee natti tolee jira. Sinemaatoogiraafii irratti daayirektiin istoorii isaanii baay'ee jaalladheetiin jira. Baay'ee tolee jira. Bishooftuudhaa ka'eemmoo as marmaaruun na agamsiisee Oromoo makiinaa naa bitiin jala. Hayyee ulfaadhu osumaanis uummata keenya bohaarsaa jirta. Mee kanarratti ati xiqqoo ijoolleen dursitaa yuutuuberii dhalleedha. Mee aartiin Oromoo akkam garamitti deemaa jira jettaa maalis ta'uu qabatte yaadamee gara fuulduraatti? Egaa afaan Oromoodhaan baay'ee nama warri baay'een deemaniiru. Afaan biraa gaafa laallu deemaniiru. Yuutuubii afaan Oromoodhaan hojjechuun baay'ee cimaa. Ani waggaa 3 dura kan yuutuubii hojjechuu jalqabe garuu amma hojjedhe miti. Amma irratti dadhabdee siin gahu yuutuubiin jabaachuu nama gaafata. Afaan Oromoodhaan yoo waan tokko hojjette waan aartii gaafa hojjettu garuma poolitikaatti qaamoleen nageenyaa waamata waraabdu poolitikaa waraabdanii si gaafatu maal waraabda isin jedhu aajaa si godhu. Amma baay'ee poolitikal konteektii viidiyoon hojjedhu qabu garuu daandii gubbaa baatee viidiyoo hojjechuun afaan Oromoodhaan baay'ee rakkisaadha. So wanta kana safara keessatti illee hojjennee asiin geenyee jirra. Innaa jabaachuu nama gaafata. Booddee immoo kana caalaa moo gaafa poolitikaal intinaan kun sirrate kana caalaa hojjechuu dandeenya. Ijoolleen yuutuubii haaraa jalqabaa jirtanis jabaadhaa abdiin kutatinaa. Uummati keenya immoo ijoollee yuutuubii reefuu hojjetanii sabskiraayib gochuun callistanii ilaaltanii biraan darbina. Waama fedhee hojjetu illee afaan Oromoon hojjechaa jira sababii ta'eef sabskiraayib laayik koomentii godhaa fi yaaduma isinitti tolelee barreessaa fi rakkinaan qabuun isiniin jedhee dhaamsa sinaanaa sabskiraayib gochuu kan dhaqanneetti. Hayyee Bulloo Entertainment maal jettaree Bulloo Entertainment amma afgaaffisii gochaa jira. Bulloo Entertainment baay'ee dhiyoo hordofuu jalqabee na kontentiin isaanii baay'ee natti tolee jira. Bakka akkasii deemanii akka oduutti illee booddee akka istuudiyoo guddaa akka gama TV'tti akka isaan deeman illee abdii guddaan qaba. So jabaadhaa isiniin jedhaa kontentii babbareedaa qabatanii jirtu kontentii kana caalummaa akka itti dabaltanii hojjettan maaliif mi'a piroodakshinii illee waan qabdan si'a akka kana caalaa guddistanii akka hojjettanii asumaan isinii dhaamuu fedha. Hayyee ulfaadhu booniitiif galatoomeet illee guddaa ulfaadhu. Hayyee guddaa galatooma. Hayyee eeyyamamaa taatee afgaaffii keenyaaf waan dhiyaatteef galatoomi. Atis guddaa galatooma. Mee har'a fiilmii kee eebbisiisuuf jenna. Mee gabaabumatti waa'ee fiilmii kanaa atumti nu ibsi. Hayyee waaqayyoon gargaaree kunoo har'a fiilmii kana xumureera. Fiilmii kana waaqayyoo kallattii hundumaan gargaareera. Akkasuma namoonni garaagaraa as keessa jiranis ijoolleen baay'ee akkasuma abbootiin qabeenyaas namoonni baay'ee deeggarsa nu godhanii haala bareedaadhaanii amma danda'anitti humnaanis waan hundumaan dandeettii hundumaanis nu bukkee dhaabbatanii haala bareedaadhaan xumureera. Kanaaf baay'ee gammadaa koo jira. Hayyee kanarratti mee akkamidha aartii Oromoo yookiis fiilmiin yeroo hojjetamu uummanni qaamni mootummaas ta'e abbootiin qabeenyaa gargaaraa jiru mee? Gargaarsa isaanii ammanatti gaara kan jedhamu hin jiru garuu gargaaraa jiru. Ammayyuu irraa nafa jechuun Oromoon saba bal'aadha. Namoota guguddoo baay'ee qaba abbootii qabeenyaa baay'ee qaba akkasuma namoota dandeettii guguddaa baay'ee qaban qaba garuu itti fayyadamaa hin jiru. Yoo isatti fayyadamee hundumtuutu wal deeggareeti haala guddaa tokkoon hojii guddaa tokko hojjechuu dandeenya. Kanaaf ammanatti badaa guddaa miti. Kana caalaatti yoo hojjetanii dandeettii guddaa ta'e hojii guddaa ta'e tokko bakkeetti baasuu danda'u jedha. Hayyee atama fiilmii isaatii tokko olii hojjettee uummata kana ijaaf gurraan geessee jirta. Fakkeenyaaf koomedii daqiiqaa 10-15 hojjechuun an amma hojjedhee argeera baay'ee ulfaata. Mee dadhabbiin isaa mee akkamidha? Dadhabbiin isaa guddaadha. Waa tokko erga kaayeffattee erga hojii godhatteeti. Chaalenjii sirra hundumaa mudannoo dhufan hundumaa sana isaan utuu duubatti hin deebiin hojii kee duwwaa raja kaa'atteenaan inuma xumurama. Kanaaf
dadhabbii guddaa qaba ture dhugaatti dubbachuu fi naannoo itti hojjenne waan nu hojjenne akkuma isa dubbachaa ture baay'ee haala rakkisaa keessa taa'anii hojjenne garuu dadhabbii sana hundumaa sana keessatti wal jabeessinee xumura dandeenyeera. Kanaaf jabaattee yoo hojjette dadhabbii sana mo'achuu dandeessa. Dadhabbii dhibee miti. Mee carraa kanaan fayyadamuun namoota akkamii galateeffachuu barbaadda? Carraa kana sababeeffachuun namoota baay'ee galateeffadha. Keessumaa ijoollee dukkaa hojjetanii ogummaa garaagaraa irratti hojjetanii ogummaa sana dhiisanii gara kanaa dhufanii warri hojjechaa turanii doktoroonni jiru keessaa ogeessonni fayyaa jiru akkasuma baankii keessaa namoonni hojjetan jiru garuu hojii isaanii irraa hir'isanii dhufanii dukkaa warri hojjetan hundumaan isaanii galateeffachuun barbaada. Akkasuma immoo dhaabbanni akka Afriin Konistiraashinii, Milkoom Intarnaashinaal Hoteelii namoonni dandeettii garaagaraadhaanis nu bukkee dhaabbatee gorsuudhaanis nu cina turanii hundi isaanii galateeffachuun barbaada. Lammii kanumaan immoo kan biraadhaan maaliin eegna? Uummanni kun maaliin haa eegu? Yoo waaqayyo jedhe hojii bareedaa walitti dhufna. Asirratti dhaabbachuun miti kan jalqabne hojii guddaatti deemaa jirra. Waaqayyo jedhe hojii bareedaa kan biraadhaanis deebinee wal agarra yaada. Dhumarratti dhaamsa waan dagatte waan sin gaafanne waan dagatte yoo jiraate? Dhaamsa qabu wal jajjabeessinee aartii Oromoo kanaa guddisnu kan jedhudha. Aartii Oromoon guddaa ta'e kanaa mul'isnu bakkeetti yoo wal gargaarree wal jajjabeessinee wal bukkee dhaabbanne hojii guddaa hojjechuu dandeenya gatii ta'ee fi hundumtuu gama jiruuni aartii Oromoo jabeessu kan jedhudha kan ergaa qabu. Hayyee ulfaadhu baga gammaddee siin jenna. Hayyee galatamaa sinis. Hayyee eeyyamamtuu taatee afgaaffii keenyaaf waan dhufteef hedduu galatoomi. Maqaan keenyu jennu? Maqaan koo Abaaboo Abiraam. Abaaboo Abiraam aktira cimtuu fiilmii Ergaramaati. Mee asirratti wantoota fiilmii kana keessatti mudannoo si mudatanii fi wantoota tokko. Fiilmii kana keessatti mudannoo na mudate mudannoo addaadha kanan jedhu waan an kaasuu hin qabu garuu chaalenjii baay'ee qaba ture. Hojiidha jaanaan eeyyamnee fi mudannoodha kanan jedhu obboleettii koo dhukkubsatee mana qorichaa fa'aa geesse jedhee deemaa ture. Kana sobeenidha kanan deemee yeroo waraabbii argamaa ture jechuudha. Waraabbiirra sa'aatii dheeraa sa'aatii tureetti sa'aatiitti nyaata nyaachuuf illee dagannee jira. Mudannoo addaadha kanan jedhu qabu. Haaluma waraabbii wajjin kan wal qabate irraa kan hafe wanti biraanii wanta addatti mudannoodha jedhuun qabu. Mee kanarratti aartiin Oromoo amma garmalee amma dabalaa jira baay'ee deemaa jira sirni waraabbii yoo jettee aaktiingii yoo jettee waan gamoo hundaan dabalaa jira. Mee kanarratti gara boodaatti aartiin Oromoo maal ta'uu qaba jettee yaaddame dhaloota duubaan dhufuuf? Irra caalaan utuu wal jajjabeessuun jiraate waltumsi wal bira dhaabbachuun utuu jiraate akkuma iddoo garaagaraa irratti agarru biyya bakkees ta'e biyya keessaa asis ta'e iddoo garaagaraatti wal jajjabeessuu irratti Oromoon baay'ee kufaadha dhiifama naa godhaa malee baay'ee kufaa jechuudha wal bira kan dhaabbatan hin jiru. Yaadi isaanii waan biraarra jira malee aartiirra hin jiru. Kun immoo Hooliwudii yoo ilaalte, Booliwudii yoo ilaalte, biyyoota gurguddatan yoo ilaalte bu'uurri isaanii fiilmii madhaan irra caalaan jechuudha. Galiin biyya sanaa kan inni hundaa'ee jiru irra caalaan fiilmii irrattidha kan keenya garuu yaada sanarra hin jiru. Tarii nuun galee natti fakkaata akka yaada kootti. Garuu immoo utuu ijoollee qaban irratti ijoollee ciccimoo jira kan baratanii kan dandeettii garaagaraa qabanii bifa fiilmii qofaan utuu hin taane walaloolee haa ta'u wantoota garaagaraanii dandeettii gurguddaa kan qaban baay'eetu jira garuu utuu wal jajjabeessanii wal bira dhaabbatanii eessa kan eenyuun hin gahinii oolee jechuudha. Baay'ee hojii cimaa kan hojjechuu dandeenyu ijoollee keenyaan akka kootti jechuudha. Akka kanatti itti fufeenaan immoo bara kana ariifiidhaan natti fakkaata baay'ee sadarkaa gaarii irra gahee jira. Akka kanatti itti fufeenaan baay'ee bareedaa ta'aa deema. Aadaa keenyas guddisaa, walii keenyas jajjabeessaa, galii biyya keenyaas ol kaasuu dandeenya jedha. Mee koomediidhuma daqiiqaa 5 yookiin daqiiqaa 10 hojjechuun hin cimaa sin garuu fiilmii sa'aatii tokko olii hojjettanii ijaaf gurra uummataatiin geessaniitu dadhabbii hin qabu mee? Dadhabbii baay'ee qaba. Anillee irratti hin hirmaanne kan koo waraabbiin biyyuma keessa ture garuu ijoolleen iddoo biraa deemanii waraabaa turan isaan chaalenjii cimaatu irra ga'e. Amma hidhamuufaatti illee kan ka'an jiru turanii baay'ee gatii guddaatu itti kaffalame fiilmii kanatti. Waaqayyo immoo nu gargaaree wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee guruppii keenya hin diiginii yoona kana geenye fiilmii kana eebbisiifachuuf
carraasaa argannee jirra. Irra caalaa kanan galateeffachuu barbaadu Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Baay'ee nu gargaareera. Nutis wal cina dhaabbannee utuu wal hin buusin utuu wal keessa harcaatiin hin jiraatiin wal dhaggeeffachuudhaan walii galteedhaan sadarkaa kanarra geessisnee jirra jedha. Dhumarratti wanta dagatte yookiis waan nama galateeffattu yoo qabaatte yookiis waan ani sin gaafanne yoo jiraate itti dabalu. Wanta dagadhee hoomaan jiru carraa kana naalaachuu keessaniif hedduu galatooma. Waaqayyo isaa carraa kana nu laatee hunda keenya kan asitti walitti qabamnee fiilmii kana eebbisiisu nu godhee guddaa galateeffachuun barbaada. Kanumadha wanta jedhu. Afgaaffii keenyaaf eeyyamamoo waan taateef hedduu galatoomii ulfaadhuutillee. Shinaa jiraadha. Hayyee eeyyamamaa taatee afgaaffii keenyaaf waan dhufteef hedduu ulfaadhu. Galatoomii. Mee maqaa kee fi gahee hojii kee akkasumallee ergarama maqaa jedhu kanallee gamanumaan waa'ee fiilmii kanaa ifa nuuf godhime. Tole maqaan koo Daawit Taaddasa Gammadaan jedhama. Fiilmii kana irratti taatoo jalqabaatee kan nu hojjedhedha. Kana irratti ergarama jechuun isaayyuu miidhaa walirraa hin jenne yookaan akkuma eelaa jechuudha. Hayyee afgaaffii keenyaaf eeyyamamaa taate waan afgaaffiin waliin gooteef hedduu ulfaadhu galatoomii. Tole galatooma. Tole duraan dursee baga nagaan dhuftee baga geessisin jennamee daawwattoota keenyaaf ofii kennuuf ibsi. Tole guddaa galatooma. Saamu'eel Sooressaan jedhama. Barreessaa fi daayirekteeradha. Fiilmii kana irratti immoo daayirekteera ta'uudhaan kan hojjetedha jechuudha. Saamu'eel nan jedha. Tole mee hojii yeroo dheeraa booda as hamma hawaasatti baastanii jirtu. Miirri jiru maal fakkaata? Maaltu sitti dhaga'amaa jira? Dhugaa dubbachuudhaaf haalan eegiin walitti gammachuun nutti dhaga'amee jira. Rispoonsiin uummata biraa arganne faallitti wanti kun ta'e guddaa gatii fi natti toleera. Baay'ee natti tolee jira. Akka hojii keenya jalqabaatti hojii fuula namaa duratti fudhatama argate gatii ta'e gammachuun nutti dhaga'ameera. Baay'ee gammadeen jira. Mee guyyaa har'aa kana akka eegdetti argatteetta? Dhugaa dubbachuudhaaf hamma eegiin olitti argadhe. Rakkoowwan nuun keessa darbineef wantoonni garaagaraa nuun argaa turre tokko waan turaniif hamma kana jechuun uummata biratti qaqqabuudhaaf haalli rakkisaa gatii tureef hamma kana ta'a jennee yaadne garuu rispoonsii nuun arganne hamman eegii olitti rispoonsii bareedaa argadheera. Isaa olla hamman eegiin ollaa jechuudha. Tole gamee daayirekteerri yeroo hundumaa bakka fiilmiin kun hojjetamutti argamteetidha kanatti fiilmii kana daayirekti gootu. Mee haalli hojii ture maal fakkaata ture? Haalli hojii ture baay'ee namatti ulfaataadha. Sichueeshiniin keessa turree fi wantoonni tokko rakkisaa ta'uu isaanii irraan kan ka'e haala ulfaataa kana keessattidha. Aktoroota haaraa wajjiniin kan hojjennee barreessaan haaraadha. Wantoonni naannoo irra jiran chaalenjiin isaanii isa kanarra ulfaataa ta'an iyyuu ulfaataa ture haalli ture. Sana keessaa garuu namoonni kun haaraa ta'an malee aktoroonni haaraa ta'an malee namoota nama dhaggeeffachuudhaaf qophii ta'anii wajjiniin gatii hojjenneef fedhiin isaan keessa isaanii jiru guddaa gatii tureef chaalenjii jiru hundumaa injifachuu dandeenyeerra. To be honest, haalli nuun keessatti waraabne sichueeshinii naannoo jiru naannoo Wallaggaatti kan waraabame ispeeshaalii Naqamteef Arjootti kan waraabame haala rakkisaatu ture yeroo waraabbii haala nageenyaarraan kan ka'e jechuudha. Sanarraan kan ka'e wantoonni baay'een turaniiru. Isuma keessatti iyyuu chaalenjii sana hundaa uummanni kun guyyaa har'aadhaaf keenyarraa jechuudha. Tole dubbii jajjabaadha kan itti nuuf qooddee guddaa galatoomi isin jenna akkasuma eeyyamamaa taatee asitti nuuf argamte gaaffiif deebii nu waliin taasisteef guddaa galatoomi. Isinis guddaa galatooma. Egaan daawwattoota keenyaa fiilmiin kana fakkaata ture. Hanga ammaatti waan nu faana turtaniif hedduu ulfaadhaa galatooma. Qophii biraan qophii aartii keenya qophii biraa jedhuun hanga walitti deemnutti nagaatti tura. Yeroo gaarii.